Hai. Ijoollee suuta jala. Akkam jirtu magaalaa Har'aa sisteerii sapiraasii gochuufani isheen hin beektu ani garuu Dubaay irraa galee Itoophiyaa eerpoortii keessa hin jiraannu amma akka asitti halkan keessaa sa'aatii torbaa fi walakkaadha. Waan isheen jettu achuma geenyella waan isheen jettu hin beeku dhugaaratti hin beektu akka isheen geessee jirtu. Isheetti namitti hin himi namni tokko namni beeku hin jiru. Maaliif akkuma beektan dhiyoo kana nasii deebi'ee achi gara Dubaay deeme. Waan isheen jirtu dhaqee ilaalla. Anayyuu laphee narraa taa'ee duuba. Ishee miti anayyuu rirrifataa hin jira. Walitti deebina sa'aatii muraasa booda. Jedhaadha amma reeffan achi ol seenee. Hai. Ijoollee suuta jala. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma viidiyoo jalqaba irraa argitanitti naasuun irraan hin na'e jechuudha. Takkaa na'eetiin beeku dhugaa dubbachuudha fi dhugaa waaqaa. Bakka ka'uuf jedheen achuma taa'ee afaan qabadhee hafe siistariin baay'ee tokko na naasiste. Ani nufti jedhee yaanni dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Maaliifin akkuma beekamu egaa dhiyoo kanadha kan isin asii dhuftee dhimmoota garagaraatiif ni beektani. Namoonni baay'een keessa warri kana dura na hordofaatee turtanii dhimma isin dhufteetoo kana dura deebitee fi amma immoo gaafa da'uu koo dhageessu osoo namni akkatti hin himin jechuudha. Ofiisiiti gaafa immoo asiillee buufata xiyyaaratti illee buutee achi raayidii qabattee raawwattee qaxxitaa. As mana dhufte jechuudha biyyeessus waan jedhu wallaalee nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabduu kabajamtoota hordoftoota koo bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Baay'ee tokko na'eetii jira dhugaa waaqaayii ammana kan hin jedhamne jechuudha. Maaliifin takka akkasittan sarpiraayisii akkanas ta'e hin beeku. Ba'uunet baay'ee tokko bakka dingixxi jedhe dhugaa waaqa jechuudha. Bakka waanan jedhu wallaalee afaanuma koon qabadhee taa'ee fi yaa Yesuus hojii ishee nyaattu dhugaa dubbachuudha fi naa dingixxi na goote jechuudha. Baay'ee akkana kan hin jedhamne. So waan jedhan nama wallaalchisa. Nama gammachuudhas natti fakkaata. Naan aareesi. Bakka waan hin jedhu wallaalee beektanii maal jechuun namni tarii jidduu kana keessatti waan ta'an hin beekanii gaafa raayidii sana qabattee kophaa ishee achi baatee naa dhuftu bakka inti ani waan jedhu wallaalee osoo namni na bira jiraachuu baatee maal akka jedhamu beeka. Naa akka ta'ee kacarra ta'ee guyyaan isaa sanbatadha namni na bira ture jechuudha. Poliitiin abbaa manaa koorree jirti. Namoonni jiran kun hundi isaanii firootuma jechuudha. Daa'imman isaanii guurratanii
as na bira turanii yaa buna dhugaatii turre isheen qaxxatteetuma nutti tola seente jechuudha. Namuma biyyarraa dhufu yookiin immoo namuma bakka naannoodhuma kanarraa dhufu natti taate gaafa bakka dhuftee ula seentu waan bakka waan jedhu wallaale isheedha moo ishee miti dhugaa bakka isheedha moo ishee miti akka afaan qabadhee taa'ee ilaale erguma kaameraan irraa dhaabate irree bakka afaan koo qabadheen akkanatti sammi jedhee እናንተ ለካ ሰርፕራይዝን akkanatti nama as danaggadha beeyesus waanan jedhu wallaalee afaanuma koo qabadhee taa'e egaa afaanuma koo qabadhee taa'e namaan dubbadhu waanan deebisu wallaalee baqa እና akkasitti sarpiraayizii na taasistee siistariin jechuudha namoonni baay'een keessan immoo hin beektu dhiyeenya dhuftee deemtee erga dhuftee deemtee ji'a meeqa taati ji'a sadiyyuu taati natti hin fakkaatu dhiyoodha jechuudha dhimmoota garagaraatiif beektu namoonni baay'een keessan tariiqa namoonni hin beekne yoo jiraatan hin beeku malee namni beektan jirtu guuttaniirtu ijoolleen afaan akkana dura turtanii ni beektu dhimmi ishiin dhuftee egaa waan dhufteef sirreessitee waan fedhellee yoo ta'e deemtee akkasuma immoo erga immoo wanti sunis sirratee achis jiraattee isheen hin teenye jechuudha silkiidhaan namoota faana haasa'uudhaan waan barbaachisu bakka sirreessatii turte amma immoo gaafa dawkoo dhageessu deebiteetii dhufte jechuudha eeyyamsiifattee na baay'ee tokko waan nama garraamudha hin yaanne illee hin akeekne illee jechuudha gonkumayyuu ani hin yaanne waan kanayyuu hin dhufteedha yaanne tokkoffaa isheen kan jirtu mana namaati. Osoo bakkee ofiisiitii akka feetetti kan deemtu akka feetetti kan baatu ta'e tarii naa dhufuu dandeessi dhuftee na laaluu dandeessi yookiin immoo dhufuu dandeessi jedhee yaada. Kun amma mana namaati kun jirtu kontiraatadha. In dhuftedhe gonkuma jechuudha gonkuma keessa kootti yaanne innaa bakka garuu hin dhufte jechuudha. Dhuftee narra baatee akkamitti akka dhufte illee gaafadhe isinitti fakkaata ammuma ammaa kanallee jechuudha akkamittiin dhufte akkamitti si eeyyamanii maal gaafii namni waan tokko nama gaafata miti anuma amma ammaatti illee waanuma tokko waan ishee gaafadhe tokko hin qabu akkuma naas danaggattee akkuma nayeetiin naaf afaan koo qabadhe naa akkasii isiniin jedhaa kabajamtoota hordoftoota koo gammachuu lakkaa akkasitti afaan nama qabachiisaa isiniin jechuu barbaade tanaanii. እና maal jettuun himee boleettii kanaanii እና ammas immoo jechuudha waa tokko waan nama intala wayii qabatteetii dhufte gaantaleettii kana haala kamiin akkamitti akka isheen fiddee dhufte hin beekne boolee keessaas buufata xiyyaaraa keessatti argeetiin naan jette yoonaaf danda'ame intaleettii kana maal rakkinnisii maal akka ta'e akkamitti akkasiin boolee kana keessatti gatamtee sin irraa viidiyoo waraabaa amma garuu uumamaan ta'e isaayyuu walii isaan beekne bakka zimmileetuman taa'ee isaan laalaa jira. Innaa danda'e booddee viidiyoo isiniif waraaban talittiirra.